Raayyaa ittisa impaaritti tokko godina Gujibaa aanaa sabbaa boruu keessatti gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Jaaliraan gameessaa guutuu gabaasa kan akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Sirni micciiramaan daba malee gaarummaa tokko ilma Oromoo fi yaadni biltiginnaan ilmaan Oromoo dargaggoota hanga maanguddootti afaan qawween ukkaamsuun barcuma aangoo isaa ittiin tikfachuuf dirree waraana isaatti guurus ilmaan Oromoo kanneen diinummaa sirnichaa baran hidhannoo guutuun gara qabsoo bilisummaa Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo geggeeffamaa jirutti yeroo irraa gara yerootti makamaa jiru. Akka kanaanis waxabajii 22/2024 waraanni sirnichaa tokko kan ga'een isaa hoogganaa gaantaa ta'e mooraa waraana PP godina Gujibaa aanaa sabbaa boruu ganda utuluu keessatti argamu keessaa hidhannoo guutuu wabootti makamee jira. Loltuun kunis qawwee akaamaa turkii tokko rasaasa 150 fi hidhannoo tokko mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Itti dabaluunis kanaan dura diina uummata isaatti roorrisaa jiru kanaaf qawwee baatee tajaajilaa turuu isaatti gaabbee warreen Oromoo ta'anii diinaaf ergamaa jiraniinis osoo yeroon isaan ittiin barfanne hidhannoo fi qawwee isaanii waliin gara qabsoo bilisummaa saba isaaniitti akka makaman jechuun dhaamsa dabarfateera. Godina Kibbalita Shaggarraa aanaa Bachoo magaalaa Tullu Booloo irraa hidhamtoonni siyaasaa 3 mana hidhaatii baafamuun waraana faashistii PP'n ajjeefamani. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Biltsiginnaan maddee aangoo jabaan uummata ta'uu dagatee aangoo silaa uummanni ittiin of bulchu bulchiinsa dhuunfaa isaa godhachuun gartuulee abbaa irreef hojjetan hawaasatti babbaasuun uummata nagaa ajjeessuu jabeessaniiru. Bifuma kanaan ajjeechaa jumlaa hidhamtoota maqaa siyaasanii akka malee harka waraanaa fi qaama nageenyaaf hin jedhan harka jiran murtii seeraa malee ajjeesuu hammeessaniin godina Kibbalita Shaggar magaalaa Tulluu Booloo keessaa halkan namoota baasanii ajjeesaa jiru. Roobii darbee waxabajjii 19/2024 magaalaa Tulluu Boolootti namoonni hidhamanii turan baafamanii ajjeefamuun yoo himamu ammaaf namoota ajjeefaman keessaa kana maqaan dhugee konkolaachisaa Margaa Baayisaa kan jedhamudha. Obbo Margaan dhalootaan godina Lixa Shaggar tolee ganda wasarbii migirriddii ta'uun yoo himamu yakka tokko malee namoota maqaan isaanii hin ifoomin waliin mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu simaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Sakoo keessatti miseensonni raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa machaa'uun walirraa ajjeesuun dhaga'ame. Jalguyyoo jaarsoo dabalata qabam. Damphaadhiyee isaan guutuu Oromiyaa keessa kan mindeeffaman kashalabboonni sirnichaa leenjii siyaasaaf waraanaa kan hin qabnu kaafsan sakka waraana uummata bobbaafamu maqaa nageenya tiksinaan duguugga sanyiif saamicha raawwataniin alatti moora isaanii naga dhoowwata. Baadiyyaa Oromiyaa keessa naanna'u maallaqa qabeenya uummata irra maqaa qabeenya waraana bilisummaa Oromoo jedhuun saamuun dhugaatii alkoolii itti dhuguun man dhugaaticha keessa sanyummaa wal qoodanii yeroo gargaraa tajjeecha walirraa raawwata. Arsii Bahaa aanaa Sakoo magaalaa Sakoo keessa kaleessa waxabajjii 22/2024 loltoonni kunneen Damphaadhiyee erga saamanii booduma dhugaatii wal ga'u erga dhuganii machaanii booda sanyummaa wal qoodu wal isaan ajjeesuuf madeessu maddeen keenya magaalichaa irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Waraani haayuun kan hundi miseensota isaanii irraa wal shakkii hama keessa wal galchuun caasa waraana bilisummaa Oromootti nuqee galii jiru jechuun waliidhuuf qorannoo jabaa walirraa gaggeessaa jiranis maddeen keenya dabaluun dubbatan. Waraanni Biltiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaloogii Walal keessatti obboloota 2 ajjeesuun dhaga'ame. Jaalboora addunyaa waan qindeeffate qabam. Imimmaan haadha hiyyeessaa lolaasuun kan isa gammachiisu Abiy Ahmed loltoota isaa qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisee awwan Oromoo boosisaa oola. Kaleessa waxabajjii 22/2024 ganama sa'a tokko walakkaa keessa waraanni Biltsiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaaloogii Walal ganda gurraattii iddoo addaa Goggofii jedhamtutti bobba'uun maatii tokko keessaa obbolaa 2 naasu tokko malee ija maatii duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesuun gatanii deeman. Maqaan obboloota 2 ajjeefamanii kunis Yohaannis Ordofaa Gomaasii fi Gammachuu Ordofaa Gomaasii yoo ta'an dargaggootni kun badii qabaatanii osoo hin taane sababa abbaan isaanii waboo waliin hidhatee socho'uu qofaaf ta'uu maddeen gabaasan. Reeffi dargaggoota kanaas erga waraanni sirnichaa naannoo sanarraa deemee hawaasa naannoon kaafamee guyyaa makaleessaa awwaalamuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gara oduu keenya biyya alaatii argannetti yeroo dabarru Raashiyaan dhaabbilee annisaa Yuukireen rukutuun namoota 3 ajjeeste. Jaalimoon Afeesaa dabalata qabam. Boombiin qajeelfama Raashiyaan gamoo mana jireenya magaalaa guddittii Yuukireen guddittii lammaffaa Kaarkiif keessatti argamu rukute namoonni 329 madeessuun pirezidaantii Vilaadimir Zeeleeniks michoota Kiiv irraa gargaarsa dabalataa akka gaafatan taasiseera. Suuraaleen toora intarneetii irratti maxxanfaman kutaaleen gamoo kanaa diigaman foddaan isaanii caccabee barandaan caccabee fi caccabni isaa kaleessa lafa irratti faca'ee akka jiru agarsiisa. Ministeerri biyya keessaa Hiyoorkii Limenko haleellaa walakkeessa waaree booda raawwatameen namoonni 329 madaa'uu ibsaniiru. Bulchaan naannichaa Hoolee Sinaayiboov akka jedhanitti namoota madaa'an keessaa daa'imman 2 yoo ta'u kanneen miidhaman keessaa 4 alaamaa keessa jiru. Shororkeessummaan Raashiyaa karaa boombii qajeelfama qabuun raawwatamu kun dhaabbachuu qaba, dhaabbachuus ni danda'a jechuun Zeeleeniks teelegiraamii irratti barreesse. Shororkeessitoota Raashiyaa fi aviyeeshinii waraana Raashiyaa bakka jiranitti dhaabuuf nu dandeessisu murtee cimaa michoota keenya irraa barbaachisas jedhee jira. Raashiyaan itti fayyadama boombii kana irratti hirkattee kan turte yoo ta'u
gatii xiqqaa kan qabu fageenya irratti bu'uu fi humnoota isheetiif balaa xiqqaa kan qabudha. Kharkiv daangaa Raashiyaa irraa gara kiiloomeetira 30 fagaatti. Magaalattiin namoota gara miiliyoona 1.3 qabdu kun yeroo waraana ji'oota 28tti dhiyaatan keessatti Raashiyaan irratti xiyyeeffattee turte jechuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Akkuma beekamu injifannoon erbuu shinyigaa waboodhaa iddoo garaagaraatti fudhachuun isaa akkuma beekamu iddoo garaagaraa keessatti erbuu shinyigaa waboon erbuu shinyigaadha tarkaanfii paartii PP kanarratti fi waraana dadhabaa kanarratti tarkaanfii boonsaa fudhachuudhaan injifannoo guddaa galmeessaa jira. Akkuma beekamu warreen Amboojis warreen harka kannatanii hedduu jira. Kanaaf warreen injifannoon uummata Oromootiif haa ta'u jecha. Asumaan akka beekamu iddoolee garaagaraa Oromiyaa keessatti Harargee, Jimmaa, Wallagga garaagaraa keessatti ati waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartaa jechuudhaan waraanni PPdhaan namoota nageenya dararuun akkumatti fufeedha. Kunis doorsisaan uummata kan akka uummanni jaalane goona jedhanii iddoolee garaagaraa keessatti doorsiin isaanii akka namni waboon deeggare waan jiruuf doorsa garaagaraa gaggeessanii nama nagaa ji'aachaa jiru. Maqaan ta'an itti moggaasuudhaan qabanii hidhuun dararuun kun akka namni yeronutti onnatee gara qabsoo adda bilisummaa Oromoo booti seenee loluu nama goosisaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti mootummaan kan miidiyaa isaatiin olola olii gad afuufaa jiru olola sobaati. Ammoo wanti qabatamaan lafa jiru yoo fudhatte iddoolee garaagaraatti karaa Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Handabaa, Horroo Guduruu, Jimmaa Arsiilee Lagee, Haraga godina Iluu Baaboor, iddoolee garaagaraa Harargeettis ta'e iddoo waraanni adda bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jiruuf itti leenji'ee eebbifamaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan yeroo ammaa kana waboon leenji'aa qabsoo finiinsaa waan jiruuf iddoo garaagaraa hundattuu kan iddoo waboon jiru hundattuu waboon injifannoo gubbaa galmeessaa kan jirudha. Kana waan ta'eef waraanni adda bilisummaa Oromoo waboo wajjin Oromiyaan teenya gama fuulduraa ni bilisoomti. Kanaaf dhaamsii waraana PP keessa jiraniif qabnu fi uummata Oromoodhaa kan miseensa PP keessa jiraniif qabnu haqaaf jiraadhaa, haqaaf dubbadhaa. Kanaaf qoonqoo garaa mindaa gara nyaatanii jettanii saba keessan ati waboo deeggartaa ati maal jettanii saba keenya miidhinii ittiin garaa kan ammaa quute boruutti fayyu waan ta'eef haqaaf dhaabbaduu. Osoo sabni Oromoo du'aa hidhamaa dararamaa biyya isaa keessatti qabeenya isaa gurgurachuu dadhabee fakkeenyaaf Harargee fudhattee Jimmaa siidhaa gurgurachuu dandeessu, asii Harargee raawwattee Oromiyaa keessatti saba geessee gurgurachuu dandeessu. Kanaaf osoo namni biyya keessatti qabeenya isaa jalatti abbaan ta'in namni biraattiin abbaa ta'etti daldalaa jiru duratti wanni isin mootummaa PP maafiyaa jalatti kursii qabduudhaaf uummata saba kee haadholiitti obboleeyyan keessatti hin jiru. Kanaaf gabanumaan karaa adda bilisummaa Oromoo akka dhuftu karaa akka dhuftan dhaamsa isinii fanya. Waboo wajjin ni bilisoomti Oromiyaan, ni bilisoomti Oromiyaan biyya. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo dilbata irraa waxabajji 23 2024 jenne qabannee dhiyaanne isin dhageessifna. Gabaasa tarkaanfii waliin ani haqaafan fayyeeraati. Reega biroomsa uummata Oromoo irraa fonqolche bilisummaa fi walabummaa isa dhugaa sana uummata Oromoof argamsiisuuf jecha diina kokkee qabaa kan jiru waboon tarkaanfii maqaa bobbaa erbuu shinniggaatiin fudhatu zooniilee maratti jabeessee itti fufuun injifannoo fira boonsuu fi diina boochisu akkasumas mooraa sirnichaa honsee akka dansaatti hojjetameeras hojjetamaas jira. Haaluma kanaan zoonii lixaa ba'aa Wallaggaa aanaa Saasiggaa Billoo Bashee fi Giddaa Ayyaanaa akkasuma zoonii giddu galeessaa kaaba shaggaraanota hedduu keessatti duula maqaa bobbaa erbuu shinniggaatiin tarkaanfii humnoota diinaa
diinaa irratti fudhachaa jiraniin du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuu hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kunniin beeksisan. Abdii fi gaaddisni Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa adda addaatti bobbaa Irbuu Shinnigaan tarkaanfii fudhatu itti fufuun godina Baha Wallaggaa Ona Saasiggaa ganda Geelaa Qarsaatti lukkeelee diinaa rasaasaa wawwaachisuun du'aaf madoon adabeera. Tarkaanfii kaleessa waxabajjii 22 ganamaan hattee itti hidhuun ganda Geelaa Qarsaa jedhamutti lukkeelee diinaa irratti fudhateen 8 ajjeesuun 13 immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Saba isaaf garaa qulqulluu lubbuu tokkicha qabu aarsaa gochuun of kenne bilisummaa uummata isaaf kan ifaaju irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana koloneel Abiy Ahimad irratti tarkaanfii bobbaa Irbuu Shinnigaan godina Baha Wallaggaa Ona Billoo Boshee bakka addaa Qidaamee fi Galaa Gurree jedhamutti fudhateen diinaa urgufe du'aaf madoon adabuun gandicha keessaa baasee jira. Haaluma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa waxabajjii 22 godina Baha Wallaggaa Ona Guutoo Giddaa ganda Eebbaa bakka addaa Alam Ganaa jedhamutti ganama suubiitiin itti seenuun tarkaanfii jabaa fudhateen ergamtoota PP 7 battalatti ajjeesuun 5 immoo madoo ulfaataan adabee jira. Kana malees godina Buunnoo Beddellee Ona Cawwaaqaa ganda Burqaa Barakaa magaalaa Boolee jedhamutti guyyaa kaleessaa kana waxabajjii 22 ganamaan itti seenuun loltoota uummata Onichaa saamuuf baate 10 ol ajjeesuun 20 kan ta'an immoo madoo cimaan ari'ee kilaashii Akaamaa 3 fi humbii jaarraa hiikuun galaa ishees dhuunfatee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Tarkaanfii itti fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii giddu galeessaa bobbaa Irbuu Shinnigaan tarkaanfii ilaalessaa guyyaa kaleessaa waxabajjii 22 godina Kaaba Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti waraana maafiyaa koloneel Abiy Ahimad irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Tarkaanfii aanaalee Kaaba Shaggar gandoota akka Yuuyyoo Cabaree, Yuuyyoo Gosee, Koyyee Aqaalee, Tamsaasaa Roggee hanga ganda Qarree Taa'aatti geggeesseen waraana faashistii PP hedduu du'aaf madoon adabee jira. Aanaa Dagam gandoota akka Hundee Agamsoo fi Leemman Carraaqii akkasumas aanaa Muloo ganda Ekkaa keessatti diina du'aaf madoon adabuun ari'ee jira. Lolli bilisummaa sabichaaf taasifamu cimee itti fufaa bobbaan